Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya hundi keessan bakka nageenyi wajjin haa jiraatu jecha guyyaarraa maal fiddeen dhuftee gittan taate wanti isin fidee dhufe akkuma dura irratti argitan YouTube'n hatamee yookaan immoo warroota YouTube banachuu barbaadaniif namoota hedduutu karaa keessatti YouTube akkaataa itti barannuu fi YouTube banachuu feena jetteen gaftanii jirtanii YouTube'n hatamee isin jedhee of eeggannoo haa gootanii fi akkuma asirra suuraa laaltan kana irratti suuraa kiyyaa fi kasummayyaa fayyadamuun WhatsApp irra kaayachuudhaan YouTuberoota tokko tokkoon hannaaf yaaluudhaan irra gamee jira jechuudha. Suuraa kiyyaa irra kaayachuun Said Bayan jedhee WhatsApp illee maqaa haala isaa irra kaayachuudhaan YouTube namoota hedduu haak gochuuf yookaan immoo hannaaf yaaluu jiran jechuudha. Haala kanaan of eeggannoo akka gootaniif warroonni YouTube keessan natti ergitanis yookaan immoo namni naseetaniitiin immoo namni sitti ergana sirreessii jedhaa turtanii naseetanii namni itti ergitan of eeggadhaa jechuudha. Hayyama YouTube'n keessan salphumatti akkamii hatamee yookiin jettu taate yoo namni sun lakkoofsa keessan karaa kamiin seenuu danda'a kanallee lakkoofsa bilaa keessan Facebook yookaan immoo page faarra kaayatanii yookaan namaaf ni kennitan jechuudha. Lakkoofsan kaayataniitiin forgot my email jedhaniitiin email kiyya irraanfadhi jedhaniitiin Google naqan. lakkoofsa bilaa nama gaafata lakkoofsa bilaa yoo itti naqan email sun itti olbaa jechuudha. Haala sanii yeroo sun itti olbaa'u email san karaa salphaan argate achi booda lakkoofsa bilaa illee argatee jira. Achi booda password kiyya irraanfadhee jira. Si ta'uu beekuu barbaanna verify godhii jedhaan jechuudha Google nama saniin. Kanaaf yeroo verify san gaafatu abbicha yoo email sun computer yookaan mobile san abbicha san keessa jiraate achirratti koodiin dhuftiif biyya akkanaatirra bilbila akkanaatirra email kan keessa sign in gochuuf yookaan ittiin seenuuf yaalamutti jira jedhee message namaaf dhufaa jechuudha irratti. Saniif it's you jedheetiin isinii namni waan kana yaalu jirtan jedheetiin hayyama isin gaafata verify akka gootaniif. Yeroo yes santuutan yes it's me yoo jettan anatu yaalu jira jettanii hayyama kennitaniif namni sun seenee isin jala hatuu ni danda'a jechuudha karaa salphaan. Kanaafuu kanallee akkamitti akka sirreessuu dandeettan asumaan akkaataa kan itti aanu sagantaan qabadde dhufe YouTube akkamii bananneetiin YouTube irraa mallaqa argachuu dandeenya. Namoonni tokko YouTube banne ulaagaalee guuteef hin guunne seeraan banne mun banne kan jedhanillee namoonni keessan na gaafatan comment jalallee namni gaafatan hedduu jirtan jechuudha. Kanaafuu sanis isin mul'isa jechuudha. Kanaafuu jalqaba osoo gara itti mul'isan seenii dura warroonni hattuun akkanaan jira. Suuraa nama irra kaatee ani baluudha jedheetiin nama isin amantan yookaan immoo nama isin wal beekan isin fakkaateetiin hayyama kennuuf jechuun mala sagalee keetu osoo ergitanii sagalee illee bakka biraatti irraleef baasuu danda'a akkuma dhiyootana ummaaf naan gadhiisetti argitanii jirtan jedhee yaada. Akkuma isin akkasitti hannaaf yaalan sanitti namoota birallee hannaaf karaa Facebook aatillee seenee karaa Facebook aatillee nama birallee haala kanaan seenaniitiin Facebook kiyya gubatuu deema rabbiin si qabee maal ta'e akkas ta'uu deemati koodii sirra ergadhaa koodii san naawwanni godhii maali jedheetiin nama shawwadeetiin koodii achirratti ergamu naaf ergeedhaan jechuun Facebook fakkeesse namni sun Facebook aseetiin yookaan fayyaalummaan koodii erguuf mala ofii koodiin sun kan YouTube email isaati jechuudha. Haala sanii seenameetiin hatamuu ni danda'a jechuudha. Namni sun hatamuu danda'a. Kanaafuu akka hin hatamne of eeggannoo guddaa godhaadha. Lakkoofsi bilbilaa abbicha hannaaf yaaluu jiru asirraa arguu dandeettanii. Namni kun lakkoofsi bilbilaa Itoophiyaa jira. Yoo barbaade as keessas ta'uu ni mala. Yoo barbaade biyya alallee ta'uu ni mala. Yoo barbaade biyya keessallee ta'uu ni mala jechuudha. As taa'eetti yookaan nama as taa'utu nama biyyaatti walii galee hannaaf yaaluu jira. Yookaan immoo nama as keessa taa'eetiin lakkoofsi bilbilaa Itoophiyaatiin banateetiin hannaaf yaaluu jira jechuudha. Sagalee namaaf hin kaa'u hattuu waan ta'eef sagalee waan beekamuuf barruun isiniif seena jechuudha. Of eeggannoo guddaa godha jechuudha. Achi booda nama tokko yaala yoo dadhabe rabbiin si qabee maalii ta'e warsattaraa jedhanii maalii ta'an jedhanii hin kadhata jechuudha. Maaliif namni sun akka gabbaasee iccitii kana himee namoonni biraa of hin eegganneef gochuu waan barbaaduuf jechuudha. Namoota birallee karaa salphaan akka hatuu danda'uuf namni sun akka nama kadhata. Waata kan amaninaa yoo kana duras namni isin yaaleetiin isin kadhateetiin iccitii kee YouTube irratti nan baasina jedhee isin yaale hin amanina maaliif akka namatti himtaniitiin namni sun of eeggannoo hin gooneef kanaaf jechuudha. Of eeggannoo godha abbaa argitaniitiin erginaa email of password keessanis yookaan immoo hayyamas tuqa jedhan liinkii argitanii WhatsApp karaa Messenger gara garaatiin YouTube irra taataniitiin
yoo YouTube keessan telefoona keessan gubbaa jiraate yookaan immoo laptooppii kompiitara keessan gubbarra kan jiraatu taate linkii achi yoo isin dhufe linkii nama hin beekne yoo nama keessan saayibaa keessan yookaan immoo nama keessan ta'e linkii beekantoonni mala linkii abbaa argitan illee hin bayyana jechuudha. Linkii illee immoo osoo hin banin duratti yoo kan bantanis taate tolchitanii ilaaluu qabdan jechuudha. Linkii inni beesaa jechuudha tolchitanii ilaaltan kan YouTube ta'e kan Facebook kan Hakaraa ta'e kan Instagram kan TikTok linkiin guutuu inni beesaa jechuudha. Tolchitanii addaftanii ilaaltanii yookaan immoo yoo banuu kan fe'an taate email keessan qafoo addaa yookaan telefoona yookaan kompiitara addaa irratti godhatan kan YouTube irraa qabdan. Kan biraammoo kan linkii adda addaa ittiin bantaniif WhatsApp, Facebook kana wajjin itti fayyadamtan telefoona adda gochuu qabdan jechuudha yookaan kompiitara keessan adda gochuu qabdan jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti of eeggadhaa jechuu fi kan itti aanu immoo haala kamiin YouTube banannaa tokkoffaa lammaffaan immoo haala kamiin akkaataa nuun hanne yeroo YouTube bannu kanaayyuu seera isaa guunnitiin email kenna kana two step verification tan jedhamtu jirti qulfii san akkamitti haala kamiin bannaa jechuudha jalqabumarraa kaasnee isin mul'isa jechuudha. Hanga dhumaatti na wajjin tura akkasumas YouTube amma akkaataa itti banan isin mul'isu kun YouTube keessan ni bantanii ammatti salphumatti yoo ni banamu email babbanama email san lakkoofsa bilaa qofa itti naqameetiin verify godhama jechuudha. Achi booda immoo gaafa sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 takka guuttan keessi waan banamu jira Google AdSense kan jedhamu kan YouTube walitti hidhameetiin mallaqa isiniif kafalu jechuudha. San immoo viidiyoo itti aanuun isin mul'isa waa'ee YouTube namoonni iddoo mul'isu jechanii jirtanii isin mul'isa yoo kan jaalatanii ilaaltanii fi laayikii haga isin gootan laalee ka'eetiin isin mul'isa jechuudha. Akkaataa itti banarraa kaasanii hanga dhuma akkamitti akka irraa fudhatan guutuu isin barsiisa jechuudha. Yoo fedhiin kan qabaatan taate koomentii jalatti isin barreessa. Kan itti aanu immoo akkamitti viidiyoo gadhiisuu dandeenya akkamitti itti fayyadamna akkamitti suuraa thumbnail irra kaa'annaa akkamitti thumbnail tolfannaa akkamitti viidiyoo edit goonaa software akkam yookaan application akkamitti fayyadamuu qabna kaameeraa akkamitti fayyadamuu qabna namoonni gaafii gara garaatu jira jechuudha. Sanillee viidiyoo itti aanu yookaan tolchee isiniif ibsa yookaan immoo asumarratti yoo viidiyoon dheeratu baate yeroo isin mul'atu isiniif ibsa jechuudha. Gara kompiitara keenyaan wajji deema. Okay, jalqabanti goonu Google Chrome seenna jechuudha. Google Chrome keenya seenna. Achi booda Google Chrome yeroo seennu YouTube ni banna jechuudha. Ammaaf kompiitaraan isin mul'isa. Kompiitaraan isin mul'isitiin moobaayiliin isin mul'isa jechuudha. Lachuu hordofa yoo viidiyoo kanatti aane moobaayiliin isin mul'isa jechuudha. Achi booda salphumatti saayiniin goona keesseenuuf. Haala kanaan yeroo Google nuuf banaa jechuudha. Yeroo YouTube seenuu barbaannu nun seensisu nuuf banaa jechuudha. Google nu gaafata saayiniin godhi jedha. Saayiniin gochuuf osoo email asitti hin qabatin yoo email duraan qabatan email itti naqatta yoo hin qabatin haaraa banachuuf create new account jettan tuutanii to manage my business kan jedhu jira for myself yoo jedhu for myself filannaa jechuudha. Achi booda first name jedha asitti maqaa itti naqna jechuudha. Fakkeenya Baabaa godhee jira. Said godha. Email kamaachira barreessan Baabaa Said godheet jalan dhufa password itti naqaa password fakkeenyaaf Baabaa takka 2 3 4 cimaa itti godhatan jechuudha password keessan yeroo lama itti naqaa jechuudha yeroo bantan haaraa. Achi booda sitti maal jedhaa next kan jedhu click godha jechuudha. Yoo email rakkina qabaate email maqaa kanaan qabamee jiraate haala kanaan naaf fida jechuudha. Email yoo maqaa ambane san namni biraa qabaate maqaa ambane san namni biraa qabaate haala kanaan naaf fida jechuudha. Kanaafuu maal goona nu filachiisa jechuudha inni. Nu filachiisa asitti amma Baabaa Said lakkoofsadii Said Baabaa 9 Baabaa Said 66. Kanaaf salphaan maali Baabaa Said lakkoofsadii kan itti dabale qofani fudhaa. Achi booda next goona jechuudha. Jalqaba YouTube banuu dura email banna jechuudha. Achi booda lakkoofsa bilbilaa itti naqna jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti naqna jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa itti naqna jechuudha. Recovery email qabaatan as naqxanii yookaan immoo optional jedha. Optional jennaan bira darbuun dandeessu jechuudha. Manziira bara itti dhalatan February godhee calliseetumaan guyyaa kam arge godhan misirma mul'isuuf 11 godhee bara dhaloota 19 90 godhee fakkeenyaaf asitti immoo gabbu'aa dhiira moo dhalaa nan jedha dhiira jedhaan meel kan itti aanu next goona jechuudha.
achi booda email banne jechuudha I agree goona jechuudha waliigaltee kana dubbisaati I agree godha jedha goone jechuudha godhe jira haala kanaan email banamee sign in ta'e jechuudha lakkoofsa illee koodii isin gaafataa yoo isin gaafatu illee baatee akka bira darbee yeroo ittiin ta'an amma banamee jechuudha eessa dhufa profile dhufa jechuudha profile kana dhufeetiin as keessa YouTube studio seenuu barbaadis YouTube studio seenaa jechuudha haala kanaan YouTube banuu barbaadna mire YouTube studio seenaa jechuudha YouTube achi booda maqaa channel keessanii xuumadhaa isin jedha maqaa channel keessanii xuumachuuf kanarraa haytan jechuudha kee lambantan fakkeenya maqaa channel baabaa jedhamtire baay'irraa akka fudhaa baabaa Said jedhamti BS2 godhee barbaade fakkeenyaaf gaafatti BS2 godhee jechuudha achi booda create channel goone jechuudha create channel goona ala kanaan nuuf tura amma baname jechuudha asitti continue goone jechuudha gara YouTube banu seene jechuudha kun channel dashboard dha waa'ee dashboard kaninis of duraaf takkan beektan jechuudha edit banatan dashboard jechuun kan fuulduratti mallaqa keessanitti ilaaltan sa'aatii kan keessan subscriberota kan keessan meeqa dabalee guyyatti maaltu irratee maaltu dabalee kan jedhu kan ittiin hordoftan jechuudha content jechuun immoo video keessan kaasitti argitanii playlistiin video isin takka yoo fakkeenyaaf waa'ee rifeensa daleedan rifeensetanii playlist kaayatan waa'ee nyaata daleedan nyaata yoo jettan karaa salphaan akka inni argatu analytics immoo waan YouTube keessan irra jiru kan guyyaarraa isin mul'isu commenting la subtitle wanta translate gochuuf subtitle tu ta'iti yoo on tigotan namoonni ingiliffaan laalan hiikanii ilaallachuu danda'an kan afaan arabiitiin haala sanii copyright yoo isin irra argame kan itti ilaaltan jechuudha monetization kan jedhu monetization jechuun isa kana kaarluu doolaara qabu waan nan taphni guddaan as keessa jira jechuudha yeroo mallaqa isin ferreegu kana jechuudha karraa on gootan kan ittiin bantan kan yeroo irraa bantanii kan ittiin cuftan kan beeksittiin hitan haala mallaqa isin jedhamu kana jechuudha kan booda isin banamu customization kan jedhu customization yoo click godhaa isin mul'ise customization kan jedhu asitti layout kan jedhu kanatti channel trail for people who haven't subscribed video tokko asitti add godhe yookaan immoo channel add godhe channel namaaf fuuldura channel kiyyaa kaa'ee fuuldura takka karaa salphaan mul'atu kanaaf godhe jechuudha feature video for returning subscriber kan jedhu video isin jaallattan halaala mufeetan fuulduratti fannisuu dandeettan jechuudha isin video biraa gadhiistaniin inni fuuldura ta'a jechuudha kunin haala kana seenaa technical dandeettan branding as keessa jira sura branding kan jedhu kana keessa channel customization seentaniitiin sura profile YouTube keessanii karaa ittiin jijjiirtan as jechuudha upload kan jedhu kana tuqee sura na filachiisa sura as keessa seentaniitiin sura barbaachisan fudhadheetiin irratti dha jechuudha kun immoo banner image jedha banner jechuun profile keessanii keessan boot kan duuba jechuudha banner isa kana kun immoo video watermark jedha watermark irra kaawwarre yeroo video edit gootan logo keessan irra kaawwachu cala kun agas marallee isin barbaachisu tirista jechuudha lamaan kun wasaani dirqama jechuudha basic information keessoo seetan immoo description waa'ee YouTube keessanii BS2 jedhamti description jalatti waa'ee YouTube keessanii ibsitanii barreessitanii namoota linki naaf ergoo isin jedhe channel URL kan jedhu channel URL jechuun linki YouTube channel keessanitti https://www.youtube.com channel UCD maal jaatiin linking isin fidu kan asitti copy gootanii bakka biraa geessanii paste gootan nama saniif channel keessan argitan jechuudha channel link keessanitti asitti immoo add link kan jedhu about channel keessan jalatti waan kana dalagaa telegram link kana facebook link kana kan jedhu add link kan tweetanii jala kaa'uu ni dandeettan jechuudha karaa salphaan asitti immoo contact information kan jedhutti email keessan namaaf kaa'uu ni dandeettan jechuudha karaa dubatiin akkana isin arguuf jechuudha amma kanneen takka kan audio library kan jedhu noofi audio library jechuun video yeroo sagalee fayyadamtan yeroo video irra kaa'atan sagalee copyright hin taane free hin taate yookaan tan majjaan taate yeroo itti naqachuu feetan YouTube kan emailuma keessan keessa isiniif kaa'e jechuudha YouTube kan keessan kan banatan keessa audio library jedhee isiniif kaa'e keessa akka isin ture ni filattan hedduu jira jechuudha kumaatan kan lakkaamu kan barbaadanii asii search gootanii as keessa baaftan fakkeenya tokkicha isin dhageessa banatumaan laaltanii jechuudha yoo isin tolee jaalatan asuma download kan jedhu kana download tuutanii jechuudha yoo isin tolee download gootanii download godhaa haga feetan kan copy hin taane classical yookaan immoo yeroo video keessan ittiin taphachiisan jala sagalee dhageessisu waan akka sirbaa was classical kan feetan as keessa argattanii jechuudha audio library kan jedhu kana keessatti ammaaf essa jechuudha monetization kan jedhu kana keessa yeroo as keessa
maaltu nurraa barbaachisa yeroo monetization kana keessa seennu grow with YouTube kan jedhu kana keessa inni guddaan taphni as jira asitti subscribe kuma fedha jechuudha YouTube mallaqa eegaluuf subscribe kuma sa'aati kuma 4 fedha two step verification kan jedhu kan reef isiniif hime yoo isi tana on gootan hattuun karaa salphaan isin akka hin namneef jechuudha kun immoo community guideline yoo copyright adda adda qabaatan saniif jechuudha yeroo waan kunniin guutuu right ta'ee jedhe gaafsan congratulation kan jedhu gubbaa kanatti message dhufa mallaqa isiniif dalaguu herreeguu eegalee jechuudha channel keessan kanaafuu ammasitti notify me when I am eligible jedhe yeroo an achi ga'e notification naaf ergi jedhee ni jira yes naaf godhee naaf ergi jira jechuudha kan itaanu two step turn on kan jedhu kana yoo tuutan turn on two step verification kan jedhu click yoo raggootan isa kana akka hattuun isin jiraan hanneef email keessan kan jabeessu password isin gaafata password illee itti naqisan itti naqaa jechuudha password maal jedhani baba okay hala kanaan two step verification itti naquuf lakkoofsa bilbila inni gaafate kana asitti naqee jira next godha jechuudha yeroo next godhu koodi na gaafata koodi asirra dhufa jechuudha koodi asirratti bilbila kiyarra dhufu fuudhee itti naqaa jechuudha koodi na kuma argitan naaf dhufee jira koodi naaf dhufe kana 5 7 7 3 2 koodi yeroo akkatti namni isin naannessu koodi akka isin dhufu kana nama erguun qabdan jechuudha nama isin hatu koodi na dhufte next godhe itti naqa jechuudha yeroo itti naqu two step verification kan jedhu kun baname jechuudha achi booda turn on goone jechuudha hattuun karaa salphaan nu hatuun dandeettu yeroo hattuun naannessu lakkoofsa bilbilaa keenya san irratti message nuuf dhufaa jechuudha akka hattuun naanneef isin tunis akka argitan right taatee jirti jechuudha kunis right jira copyright jennee waan qabne haare waan ta'eef sa'aatiif subscribing gaafa si guutellee kunis right taa'e jechuudha okay tiyan sun gara xumuraalee deemnu setting keessa seenna setting seennetiin verify gochuu qabna jechuudha waannaadha channel kan jedhu kana keessa ni seenna achi booda basic info irraa advanced setting seenna advanced setting irraa skada emanii no goona achi booda feature eligibility kan jedhu kana keessa seenne verify phone number kan jedhu tuuna lakkoofsa bilbilaa keenyatiin na jechuudha waan salphaadha lakkoofsa bilbilaa keenyatiin inni akkuma nama email banuu koodiin irratti nuuf dhufa koodi irra nu dhufu itti galchina jechuudha inni kun murteessaadha yoo verified godhin video dheeraa daqiiqaan 15 olii gadhiisuu dandeenyu suuraa video gubbaa keenyu thumbnail irra kaa'uu hin dandeenyu jechuudha dirqama verified ta'uu qaba jechuudha lakkoofsa bilbilaa gatiin booda koodii eegganna koodii nuuf dhufu irratti ni dhaay jechuudha eega irratti ni booda verified kan jedhu nuuf dhufa jechuudha koodiin naaf dhufee jira itti naqa submit kan jettu tanatu net birda barraa kun congratulation your phone number verified jedhe jira achi booda hufdu badachaanitti yeroo laallu enabled taateet magariisa ibsitee jirti jechuudha akka taayitaan tullee advanced feature kan jedhu ufiinuu xiqqoo turtee ni ifti jechuudha hufdu ba'ee deebinuuti bakka daa'immanii kan jedhu kanarratti no goona kan daa'immaniiti miti jennaan kan daleenu no goonetiniin save goona jechuudha xumurree jechuudha YouTube channel verified ta'ee fi seeran kan eegame banannee jechuudha amma kan itaanu gaafa sa'aatiif subscribing goote AdSense kan jedhamu jira isa guunnaa jechuudha guyyaa sa'aatiif subscribe guutan yoo diddachaana jechuudha videoon kun waan isin dheerateef mobile illeen kan dalage video kanatti aanse isiniif gadhiisa warri kompiitaraan isin dhibe mobilein ni ilaaltanii jechuudha mobilein isiniif gadhiisa jechuudha karaa salphaan kanallee ilaalati yoo isiniif hin gadhiin comment jedhan na barreessa jechuudha okay kan amma asitti argutti jirtan gaaf sa'aatiif subscribe waa hunda guunnee haala kanaan right nu ta'a kun amma turtii baatii tokko muraasa booda jechuudha gaaf sa'aatiif subscribe guute deebi'e jechuudha kan itaanu sakkaata itti guunnu isiniif mul'isa jechuudha